seeraan gaafatamuu qabdi. Intalli kun maqaan isiidhaa Ayyaantuu Tashaalee jedhamti. Maqaadhaaf ogeettii fayyaa hospitaala keessa hojjechaa jirtudha. Dhimma obboleessa keenya Abdii Raggaasaa kan zayitiidhaan qaamni isaa gubatee wal qabateen waan isiin gama miidiyaa hawaasaa isiin qabdu tiktookii fayyadamtee jette waan ogeessa fayyaa tokkorraa eegamuu miti. Naamusaa fi akkasumas kabaja ogeessa fayyaa kan cabsee fi seera biyyattii illee kan cabsuudha. Akkas jette, osoo inni yaalaaf na bira dhufe, Abdii Raggaasaa osoo yaalaaf na bira dhufe waaniin isa godhu ni agartuu jette. Mee dhagayaa yaa ummata, kana jechuun dafee akka Abdii Raggaasaa fayyuuf dawaa madaa isaa qorsuun kannaaf jechuu yaaddee osoo hin taane mee waan isii yaadde haa waliin laallu. Wanni isii yaadde Abdii Raggaasaa yoonii fi hospitaalaan an jiru dhufem akkamitti akkaan lubbuu isaa baasu anatu beeka jechuu isiitiin, akkamitti akkaan kararraa maqsu anatu beeka jechuu isiitiin. Seerri yookiin meedikooloojikaal waan kana akkamitti ilaalaam? Intalli kun osoo namni ollaadhaam kan xiqqollee taatu walitti mufataniin wal lolaniin wal dhaansaaf akka tasaa bakka isiin jirtu deeme lilmoo yookiin kiniina overdoositti kenniteem akka isiin galaafattu shakkii hin qabnu. Waan kana itiksiin fayyaa ni hayyamaa? Mee warri fayyaa barattan yaada keessan itti kenna. Gama biraatiin ammoo qaallittii kanam iddoo isiin jirtuu fi waan isiin hojjechuu jirtu bakka isiin hojjechuu jirtu odeeffannoo nuuf kennaa isiniin jennam. Kan dhuunfaa yoo ta'e hojjetaa naamusa ogummaa isaa hin beekne akka qaccaree miindaa kaffalaafii jiru beekuudha qaba jennam. Kan mootummaa yoo ta'es odeeffannoon kennamee tarkaanfiin naamusaa isii irratti fudhatamuu qabam. Dhimma Abdii Raggaasaatiif jaartii isaadhaa boru viidiyoodhaan waan isin biraan geenyutu jiram. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya, namitti sooshaal miidiyaa irratti jecha kana maxxansite kanam to'annaa seeraa jala ooluu qabdi. Namoonni hundinuu sagalee kana kan dhageessan namitti tana odeeffannoo isiidhaa nuuf kennaa isiniin jennam. Namittiin tun seeraan gaafatamuu qabdi jennam.